Akkam jirtu hordoftoota toora kana gaaffii keessan irraa ka'uudhaanii piroogiraamii yeroo baay'ee namooti kompiitara piroogiraamingii yeroo baratanii faayinaal egzaamii yookaan miid egzaamii irratti gaaffilee isaan gaggaafatan yookaan immoo barsiisonni yeroo baay'ee dandeettii foorlooppii barataa qoruudhaaf kan isaan fayyadamanii gaaffilee sana tartiibaan hojjennaa jechuudha. So keessattuu gaaffiin kun beekamaadha. Asirraa akka argitanii write a program to print half pyramid using star or number ka jedhu asirraa argaa jirtu. So akkuma asirraa argitanii luupii for luupii fayyadamna yoo ta'e jalqaba staarii tokko baasee asirratti taansee 2 3 4 5 6 deema. So wantoota akkasii luupii tokko dalaguu hin dandeenyu maaliif tokko luupiin tokko repetitionii controlii kan nu godhu nu barbaachisa fakkeenyaaf probleemii kana solvii gochuuf rawu meeqa qabna isa jennu jechuudha. Tokko 2 3 4 5 inni kan biraan immoo daataa achirratti baasaa deemnu wanta print godhaa deemnu kan control nu godhu nu barbaachisaa jechuudha. Kun luupii tokko qofaan hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Inni kunis akkasuma kan harka mirgaa irratti argitan kuni tokko 2 3 kan jedhu kuni luupii tokkoon hin dalagnu jechuudha. So paartii kanaan dura ani isin barsiise revise gochuudhaa fi akkasii yaadattanii fi for loop yeroo barreessinu syntaxii isaa akkasii C++ irratti jalqaba starting value hin kenninaa fi conditionii kennina sattaansinii wanta check ta'u haala meeqa wanti sun akka repeat godhu kan hibu isa kanadha jechuudha. So duwwaarraa ka'a amma sagaliitti deema jechuudha. Sagal yeroo ta'u himi kun soba waan ta'uuf maaliif sagalii gadi jecha jedhuu fi soba wanna ta'uu fi hin dhaabbata jechuudha. Kanaaf luupiin kun keessa biraaketii kanaa ala sagal seenaa jechuudha. Duwwaarraa kaasa waan ta'eef duwwaatii hamma 8tti himi kun dhugaadha jechuudha. Amma kana irra deddeebi'ee wanta nuun as keessatti barreessine hojjetaa jechuudha. So kun flow chartidha yeroo ibsinu bifa kanaan barreessuu dandeenya. So flow chartiin for loop akkasii kun decision statement keenya. So inni duwwaadha amma sagaliittidha. Duwwaadha amma sagaliitti yoo ta'e irra deddeebi'ee wanna hedduu hojjetaa jechuudha. So ala 8 jalqabaa kaasee daataa fudhatee irra deebi'ee wanta nuun as keessatti barreessine hojjeta. Nested for loop yeroo ta'u immoo wantichi ni jijjiirama jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirra for loop 2 qabna nested wal keessa galee jechuudha. Inni kun isa kana control godha. Inni kun immoo hima sana asitti barreessine control godha jechuudha. So akkuma asirratti ilaaltan amma condition waan hin jiru fakkeenyaaf innasii duwwaatii amma sagalitti jalqabamee kaanee duwwaa yoo ta'e himi kun dhugaadha. So isa booda gadi darbe true yeroo inni ta'u jechuudha. So isa booda maalitti ba'e luupii biraatti ba'e as keessa jira jechuudha. So luupiin isheen kun ala sagal irra deebitee hojjetti. Kan mataa ishee immoo qabdi qofaatti kan irra deddeebitee hojjettu jechuudha. So asirra condition tunni nuun jenne isadha jechuudha. So himi kun ala 4 irra deebi'ee hojjeta. Al takkicha yeroo inni kun seenu jechuudha. Al tokko yeroo inni kun dhugaa ta'u inni kun ala 4 hojjetaa jechuudha. So waliigala meeqa ta'a? 8 baay'isuu 4 ala 36 irra hojjetan jechuudha. Himi kun amma siyaa hojjeeshiin kun ala 36 dhugaa taati jechuudha. So bifa kanaan hojjetaa jechuudha. Kanaafuu nested for loop inni jennu isa kanadha jechuudha. So konseptiin asirra jiru kun yoo nu galee isa kan dalaguu dandeenya jechuudha. So kanaaf amma gara koodii keenyaatti adeemna waan har'a dalaguuf jennisanii jechuudha. So gaaffii nuti hojjechuu jennu kanadha jechuudha. Amma kanaafuu luupii 2 nu barbaadame san dura asirratti ilaallu peentii irratti akkasitti barreessuu naa ta'utti jechuudha. So ilaala ammasitti jalqaba irratti tokko qofa baase. Isa booda 2 baase. Akka argitanii tokko ala 2 baase taansee outputii 3 baase 4 baase dhumarratti outputii 5 baase. Tokko 2 3 4 5. So amma luupii tokko yoo makaanii asirraati jechaadha. Isa jalqabaa fi asirraa jechaadha. For ayin kaanii tokkorraa ka'ee amma meeqaatti deema? Zuurii meeqa naanna'anne guddaan jechaadha. Luupiin keenya nala 1 2 3 4 5 5dha jechuudha. I is less than or equal to 5 jechuudha dhumarratti conditionii keenya keessatti. Isa booda kan istaarii kana control nu gootu luupii biraa barbaadna. Isa mujjee jedhu
Jeen jalqabarratti meeqa baafti meeqarraa kaatii tokko baafti. Zuurii lammataatti immoo meeqa baafti lamani. Zuurii lammataatti aayin meeqa ta'a? Aayin mataan isaa lama waan ta'uufi kanaa wajjin wal qixxeessina jechuudha. J is less than or equal to I. Maaliif yeroo aayin tokko taatu outputiinis tokko. Yeroo aayin lama taatu outputiinis lama ta'a jira waan ta'eef jechuudha. So kanaaf walitti finnee akka inni dalagu gochuu dandeenya jechuudha. Mee gara koodii taa'ee jiru mee isaa amma barreessina kan. So ammaaf gabarreeffamee jiru teef C++ fayyadamna haaraa banuuf hin deema. So new project yookaan source file jechuu dandeenya. Sitti console cc yes jedheeti. Kan hundi keessanii beektu. So namespace fayyadamuu dandeenya. Must using namespace kana mata duree keenya kanaan dura irratti haasofnee waan ta'eef ni beektu. Standard jechuudha. Standard namespace fayyadamu fakkeenyaaf C ni kallattumaan fayyadamuu barbaanne namespace kana banachuu qabna jechuudha. So amma kan nuti dalaguuf deemnu wanna sirra jirudha. Where is it? Kanadha. Starii kan baasu jechuudha. So for loop lama fayyadamna. For loop kanaafi jalqaba for isa akka ni jalqabnu himna. For int is equal to 0 meeqadha amma wani irraa kaafna maaliif kan outputiin keenya tokko waan ta'eef amma 5tti deemna. Is equal to 5 I plus kun isa jalqabaa control nu godha jechuudha. So the number of rows jechuudha. Repetition ala meeqa akka zuurii meeqa akka programming keenya akka nu hojjetu kan barbaadnu jechuudha. Inni ittaanu immoo data sagal starota kana yookaan immoo asiisa kana akka duubaasu kan nu taasisu jechuudha. So saafisii loopii biraa for int j variable biraa kenninaa fi j meeqarraa ka'a tokko yoo xinnaate tokko baasaa jira waan ta'eefidha kan nu tokkorraa ka'a tokko. Yoo guddate immoo al takkichatti meeqa baasa? I wajjin wal qixa baasa. I'n tokko yoo ta'e tokko. I'n lama yoo ta'e lama. I'n sadii taanaan sadii. Kanaafu relation isaa I wajjin hiina jechuudha. Is less than or equal to j is less than or equal to I then j plus plus. Maaliifi j yoo darbe kana ol ta'a akkasitti akkuma argitan. Tokko taanaan tokko lama taanaan lama. Then dhumarratti kan nuti baafnu amma inni gadi eebisa jalqabaa fi staariidha waan ta'eef cout staariidha. So staarii egaa baasneeti maal godha? Kana loopii kan erga fixeetii asitti end line goona jechuudha iddoo kanatti dhufne. Maaliif zuurii isa keessaa al tokko yoo fixeedha kan inni akka inni ta'uu barbaadu waan ta'eef. So kuni outputii kana nu baafti jechuudha amma duraanii goone. So compile and run and compile gone ready kabachu sa kabani sara. So error in kabu akkuma sakattar kitani kana furaan gone output isa don deenya jedhama. So akkuma sin ilaaltani wanta barbaannu arganne irraa jira waan ta'eef. So starii tokko baasi, lama baasi, sadii baasi, afur baasi, shan baasi. So this is what we call half pyramid jedhenu isa kanadha jechuudha. Yookaan immoo so jechuuf kana jalqaba san kana baafnee irraa jechuudha. Isuma kana immoo kanatti jiruu dandeenya kallattumaan. Star amma jennu asitti j yoo jenne deebiinsaa ni galagala jechuudha. Fakkeenyaaf koodichatti deebinu gara lakkoofsa akka inni ta'u yoo barbaanne wanta biraa jijjiiruu hin qabu. Kanuma jeetti jijjiiruu tokko lama sadiidha waan ta'eef. Fakkeenyaaf jalqaba irratti tokko baasa saboota tokko lama sadiidha deema waan ta'eef. So run in here around it. Sorry. Compile one and go nefi. Output here get a new. So execute run. Makasir target any output is a malday. Okay, can you around denya? Toko lam sadi for shan. Mali fi as a rata quartani. Del coverati. Zuri tokko farate jaafu looping kun yeroo tokko raaka tokko shanii gadi yoo edha dhugaadha yoo ta'e gadi lixa yeroo gadi lixu maal ilaala j ilaala jeen tokko raaka tokko gadi yoo maaliif amma vaaliiwun i tokko waan ta'eef
himi kun dhugaa waan ta'uuf J baasa. J nuti qabnu immoo maalidha? Tokko baasee jechuudha. Ol deebi'a. Increment yeroo godhu J maal taati? 2 taati. 2 tokko gadi yoo soba. Kanaafuu ol deebi'ee dhufee I kana maal godhachuudha? 2 godha jechuudha. 2 5 gadi yoo dhugaadha. In deebi'a ammas asitti. Jin yeroo hundaa tokkorraa kaati. Tokko 2 gadi eeyyee baasi. Tokkotu ba'e. Incrementii godhe J 2. I nama 2 dhaga. Zuurii 2 faarra waan ta'eef. 2 gadi yookaan wal qixa eeyyee baasi 2. In baasi. Increment yeroo goonu 3 ta'a. 3 2 waan caaluuf ammas ol deebi'a jechuudha. Akka kanatti deddeebi'ee 5 irra yeroo ga'u 6 yeroo ta'u himi kun dhugaa ta'a ni dhumaa jechuudha pirogiraamii. Bifa kanaan haaf piraamidii hojjechuu dandeenya jechuudha. So hunduma bira akka gootti isinis toora kana sheerii godha. Hiriyoota keessaniif godha. Kutaa itti aanu irratti immoo fuul piraamidii akkamitti akka hojjennu waliin ilaalla jechuudha isa kana. Warreen hafanii isa kana inverted pyramid, full pyramid, inverted full pyramid kana kutaa itti aanu irratti waliin dalagna. Masitti nagaan tura.